Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma viidiyoo asirratti argitan kana jechuudha. Dr. Naafiyaadii fi Gammachuun miidiyaan kun jechuudha lamaan sirriitti mucattii tana gaafatanii maal rakkoon kee haala kamiin waan kanarra gahuu dandeette akkamitti wanti jedhamu ka irraa dubbatamee jira jechuudha. Isinillee warri hin dhaggeeffanne deemtanii miidiyaa kana jala deemtanii ilaaluu hin dandeettanii jechuudha. Akka ilma namaa tokkotti jechuudha wanta natti dhagahamee yookaan immoo gochisuu kenneessaa akkana kun raawwatamuun isaa hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Maaliif mucattiin tun wayita duraa maal fakkaatti, har'a immoo maal fakkaatti, ijoolleen isii hoo maalirra jirti, akkamitti jirti wanna jedhamu jechuudha. Mucaan waggaa 4 jechuudha. Abbaa kiyya osoo argee hin ajjeesaa, haadha tiyya akkana godhee jedhee osoo maatiin isaa biratti hin haasa'in yookaan namni osoo biratti hin haasa'in haasa'ee jette. Mee ilaalaa hinaaffaa daangaa hin qabne yoo qabaattan jechuudha akka dhaamsa kiyyaatitti jechuudha. Namni tokko hinaaffaa daangaa darbe yoo ka qabaatu taate nama san dhiisee biraa deemuutu isaaf caala yookaan immoo waan san sirreessuu yoo danda'e sirreessuu, yoo sirreessuu hin dandeenye taate osoo dhiisee yookaan immoo bakka sanitti jireenya dhaabee biraa deemee bareeda jechuudha. Maaliif amma akkasiin jettutti himataa turte jechuudha maatii isiititti daangaa darbee jennaan jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee hin hinaafaa, yeroo baay'ee lolaa wanti jedhamu siinii galee ijji kee hin bareeda yookaan immoo dhaabbanni kee yoo bareede yookaan deemsi kee ilaalchi kee namni bareedu maanii miti hinaafaa akka qabu lafumaa ka'ee akkanatti karas hinaafuu danda'a inni sun jechuudha. Waan inni irratti hinaafe isatu beeka, waan irratti arge isatu beeka. Garuu haa ta'u malee namni ilmi namaa badii ima balleessa. Namni ilma namaa ta'ee namni badii hin balleessine ima jirre addunyaa kanarraa jechuudha. Garuu badiin isaa haa guddattu haa xiqqaattu waan san eega hin jaalanne bakka sanii socho'ee waan san dhiisee deemuutu irra caaltudha malee akkanatti yookaan amma ilma ofiillee dhabee jira, jaartii isaa dhabee jira, maatii isaa dhabee jira. Maaliif jireenyi isaatu sirrii miti jechuudha. Maaliif nama keessayyuu deemee dalagachuu hin danda'u, nama keessa jiraachuu hin danda'u. Biyyaayyuu osoo ba'ee jechuudha sammuun isaa likkii hin jiru jechuudha. Maaliif namni tokko badii wayii yoo dalage badii san irratti eega sammuun isaa onnaa isaan jechuu jechuudha. Nagaan akka inni jiraatu isaaf hin taasisu jechuudha. Saniifuu asiidiin kun dammoo waan hedduu baratamaa ta'ee jechuudha. Maaliif ilmi dhiiraa kun bakka dubartii akkanumatti bakka hin siraanii miti akka barbaade godhee biraa deemuu barbaada. Osoo garuu waan kanarratti furmaanni wayii jiraatee namni wayii tokko osoo badii namni akkana dalagu koonee furmaata wayii ka argatu taate kun immoo badii dalaguuf hin deemu ture. Garuu biyya keenyatti dalaganii biyyaa baafatuu baduu haga amma garuu namni asiidii namarratti naqeetiniin yookaan maani seeraan wanna jedhe hin jiru jechuudha. Seeraan qaxxaame yookaan immoo akka inni fudhatamu hin godhamne jechuudha. Hin agarre garuu ani gara kiyyaatiin jechuudha yoo isin argitan hin beeku. Wanti kun dammoo osoo seeraan wanti sun gaafatamee fi seeraan yookaan immoo seera jala galee wanta qaxxaamuu qabu yookaan immoo adabamuu qabu osoo fudhatee bareeda. Osoo adabame dhiirri biraa waan akkanaa kana godhuuf hin deemu ture jechuudha. Siinii galee saniifuu wanti kun itti yaadamuu qaba. Ani uummata keenyaaf akka dhaamuuf jechuudha. Dhiirri tokko yoo isin ajjeesa, isin akkas godha, si akkas godha, dhiira akkasii san daftanii biraa baafatuutu irra caaltudha dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Yaa'uu isin ajjeesaa, yaa'uu akkuma amma asiidii namarra naqu kan namarratti naqaa jechuudha. Dhiira akkasii sanirraa osoo fagaattanii jireenya keessan jiraattanii dubartiilleen of eeggannaa guddaa godhachuu dirqama. Maaliif waan inni jibbu sanirraa wanta inni daangaa darbee jibbu wayii yoo argitan irraa fagaadha waan inni jibburraa jechuudha. Hinaaffaa isaa san
tasgabbeessuuf deemuun dirqama kenna jechuudha nuun dubartiilee jechuudha. Garuu warra dhiirotaa dammoo yoo inaafa daangaa qabataniitiin kan nama sanii daangaa inaafaan keessan daangaa darbeetiin jiraate karaa mana gaatiin nama sanirraa adda bahuu isinii wayya malee akkanatti jismii namaa kana akkana gootanii waan hin taane keessa nama galchuun wallaahi baay'ee ulfaataadha. Maaliif amma iji isii tokko hin argu, ija isii tokko bichaatu hafee jechuudha. Kana hundayyuu jechuudha duubni isii mataan isii fuulli isii hin hafne jechuudha. Inni isii ajjeesumaaf waan akkanaa godhe garuu rabbiin guyyaa ofii malee lubbuu nama keessaa hin fuudhu jechuudha. Guyyaa isaa malee jechuudha. Saniifuu wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Saniifuu namni tokko jireenya keessatti maatii keessatti wal danda'uun obsa walii qabaachuun dirqama jechuudha. Namni obsa walii yoo qabaate irra bareeda jechuudha. Akkuma agartan mucattiin tunillee akkanatti narratti jissan jettee afaan Amaariffaatiin dabarsitee jirti. Isiin amma fayyitee jirti garuu sammuun kiyya sirrii miti jette. Sinii galee maaliif sammuun isii baqqaa jechuun yaada kanarraan kan ka'ee waan hin taane keessa seenee ture jette. Garuu ammaaf galanni haa ga'u jettee jirti, fayyitee jirti. Saniifuu bakka hundattuu jechuudha wanti kun suukanneessaa ta'ee argamee jira. Bakka baay'eetitti wanti akkanaa kun hin adeemsisama. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Mucattiin akkanatti bareeddu tun, mucattiin akkana jirtu tun har'a dammoo akkana jirtu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Daa'imman isaallee dhabee jira. Maaliif daa'imman isaa wanni inni itti dhabeen daa'imman isaa kalaas argitee jirti. Waan inni dalage kana waan argiteef akka waan badaa isatti fudhattee jirti. Saniifuu jechuudha wanta akkanaa dalagaa akkana kanarraa osoo of qusattanii baay'ee tokko bareedaadha isiniin jedha jechuudha. Saniifuu dhiirri tokko yoo isinitti kan yeroo baay'ee isin ajjeesaa si akkas godha jedheetiin isin sosodaachisu irraa daftanii fagaadhaa isiniin jedha. Maaliif sheeyxaana waan ta'eef sheeyxanni waan tokko malee isin jechisiisu wanta afaaniin jedhan ammoo gaafa tokko godhuun isaa hin oolu jechuudha. Ani gizee wayita biyya kee jiru jechuudha. Namtichi wayii abbaaf haadhallee nama gara 5 moo ምናምን ajjeese jaartillee ilma isaallee ajjeese ka ofiillee du'e hin jira jechuudha. Wantoota akkana baay'een mul'atanii garuu waan akkanarraa of qusatuun dirqama isiniin jedha. Sagantaa biraatitti walitti deebinutti assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatu isiniin jedha. Maal akka isiniin jedhu wallaahi hin beeku. Du'aa godhaafi rabbiin isii haa fayyisu. Rabbiin ijoollee isiillee isii haa beeksisanii. Ijoolleen isii baay'ee amma nan beeytu sagaleedhaan malee jedhaa jirti. Saniifuu du'aa godhaafi.